Kun sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattii mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Fulbaana 5 bara 2014 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo. Qophii keenya har'aa sagalee qeerroorraa qabannee dhiyaanneerra. Dura irratti akkuma barsiifanne oduu jiru walii dabarsina. Itti fufuun hidda malee xannachin dhiigu mata duree jedhu jalatti ibsa qeerroo bilisummaarraa baheetu dhiyaata. Walleelee warraaqsaas qabnaa hanga maayyiitti nu hordofaa. Keessummeessaan ana Hariiroo Jorgooti. Amma sududaan gara oduuttan isin dabarsa. Hangafoota oduu. Walgayii wayyaanee Muktaar Kadir iskiriinii pilaazmaan gaggeessuuf ture fashalaa'e. Yuunivarsiitii Haramayaa keessatti fincilli diddaa gabrummaa bal'aan gaggeeffame. Magaalaa Ayiraa Gullisoo fi Gimbii keessatti daldaltoonni gibira mootummaa wayyaaneef hin kaffallu jechuun fincilli diddaa gabrummaa irratti hirmaachaa jiru. Babal'ina oduuf jaal tokkicha murteessaa. Guyyaa kaleessaa fulbaana 4 bara 2014 barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa walgayii wayyaanee dirqamaan guyyoota 15f gaggeeffamaa ture irratti gaaffii abbaa biyyummaa kaasuun akeeka wayyaanee fashaleessanii diiguun isaanii mirkanaa'eera. Walgayii kana irratti ergamtichi wayyaanee Muktaar Kadir iskiriinii pilaazmaatiin walgayicha gaggeessuu wayita jalqabutti Muktaar Kadir Oromoo bakka hin bu'u, Muktaar Kadir ergamaadha jechuun jeequmsa kaasaniiru. Mootummaan wayyaanee gaaffii mirgaa gaafanneef deebii inni nuuf deebise hidhaa, reebicha, barnootarraa ari'atamuu fi ajjechaadha. Mirga dimokiraasii fi namoomaa sarbamuun fincila diddaa garbummaatti nu jabeessa malee kaayyoo keenyarraa mirga uummata keenyaa kabachiisuu irraa duubatti nuun deebisu jechuun ibsa ejjannoo qabxii 12 of keessaa qabu magaala Jimmaa fi yuunivarsiitichaatti damee agriikaalcharii fi saayinsiif teeknooloojiitti maxxansuu fi rabsuun yeroo ammaa waraana wayyaanee agaazii jedhamuu fi poolisii federaalaa dura dhaabbachuun sagalee mormii isaanii agarsiisuu irratti argamu. Barattoonni kun naannawaa kibba lixa Shawaa fi Jimma irraa dirqamaan kan walitti qabaman ta'uun hin dagatamu. Haaluma wal fakkaatuun yuunivarsiitii Haramayaa keessatti gaafa fulbaana 2 bara 2014 barattoonni yuunivarsiitichaa gaaffii qabxii 10 of keessaa qabu qabatanii wayyaanee irratti fincila diddaa garbummaa bal'aa gaggeessaniiru. Barattoonni kun barattoota marsaa lammaffaa irratti dirqamanii walgayii wayyaanee kanarratti hirmaachuuf waamamaniifis gonkuma akka harka hin laanne fincila diddaa garbummaa isaanii jabeessanii akka itti fufan dhaamsa dabarfataniiru. Gama biraatiin magaala Ayiraa Gullisoo fi Gimbii keessatti daldaltoonni gibira mootummaa wayyaaneef hin kaffallu jechuun fincila diddaa garbummaa irratti hirmaachaa jiran. Daldaltoonni kun wayyaaneen ilmaan Oromoo ajjeesuu dhaabuu qaba gaaffii barattootaaf deebii sirrii hamma kennutti gibira hin kaffallu, barattoota ajjeefamaniif gumaa kaffalee dhiifama gaafachuu baannaan wayyaaneen shororkeessituudha, nuti warra gumaati jechuun hadheeffatanii mormii isaanii itti fufuun beekameera. Oduu keenya har'aa kanumaan golomneerra. Qophiilee keenya hafan faana turtii gaarii. Hidda malee xannachin dhiigu. Ergamtichi wayyaanee Muktaar Kadir barattoota Oromoo gaaffii mirgaa fi abbaa biyyummaa gaafatan yuunivarsiitiilee Oromiyaa keessatti argaman hunda keessatti waraana itti bobbaasuun naasuu tokko malee barattoota qalamaaf dabtara harkaa qabanitti kutaa barumsaa fi doormii barattootaatti naquun dhiiga barattoota Oromoo akka lolaa dhangalaasaa, akka baala mukaa harcaasaa, ijoollee dubartii gamoo dheeraarraa lafatti gad darbachiisaa, boombii fi rasaasaan hammacanii dirree waraanaa gochaa kan du'arraa hafan ammoo hiisisaa, barnoota irraa ariisisaa, yuunivarsiitiilee fi manneen barnootaa ol aanoon hundi akka waraanaan marfamee eegamu gochaa guyyaa kaleessaa fulbaana 4 bara 2014 ammoo lallaba ergama wayyaanee TPLF ilmaan Oromoof dabarsuuf isaaf kenname fiinxaan bahuuf akka magaalaa Jimmaa qaamaan hin dhaqne sodaatee foddaa pilaazmaan ergamasaa dabarfachuu fi barattoota kana waraanni Agi'aazii fi poolisiin federaalaa galma tokkotti galchanii akka walitti qabanii fi gochuuf yaalee ture. Haa ta'uyyuu malee goototni barattoonni Oromoo Muktaar Kadir gonkuma Oromoo bakka bu'uus Oromummaa himachuus heera Oromoos
seera lafarraas hamlee namummaas hin qabu. Unuu fi Muktaar warra gumaati jechuun walgahicha fashaleessanii waaroo qaanii fi salphinaa diinatti uwwisaniiru. Goototni barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa kun kanaan otoo hin dhaabbatiin ibsa ejjennoo armaan gadii qabatanii fuuldura waraana wayyaanee dhaabbatanii argamu. Tokko, Muktaar Kadir filannoo seera qabeessa uummataa malee fedhii uummataan alatti fedhii wayyaaneetiin qawwee uummataa harkaa qabaniin aangoo mootummaa naannoo Oromiyaa seeraan ala qabate gadhiisuu qaba. 2. Maaster pilaaniin Finfinnee guutummaatti haqamuu qaba. 3. Gaaffii mirgaa abbaa biyyummaa uummata keenyaa deebi'uu qaba. 4. Yakka ajjeechaa jumlaan gaggeessaa tureef barattoota barnoota irraa ari'atamanii fi reebamaniif walumaa galatti Oromiyaa waan waraanaan shororkeesseef seeraan gaafatamuu qaba. 5. Muktaar Kadir irratti himanni yakka duguginsi sanyii ilma namaa irratti banamuu qaba. 6. Muktaar Kadir ulaagaa kamiinuu Oromoo bakka bu'uu hin danda'u. 7. Muktaar Kadir ofiifuu wallaalaadhaa yuunivarsiitiilee galee hin baranne kolleejjii siivil servisii wayyaaneerraa waraqaa dabballummaatu kennamee fi kanaafuu ofiifuu gorsa isa barbaachisa akkamitti unuun pilaazmaan nu gorsuu kajeela. 8. Gaaffii mirgaa gaafachaa jirruuf wayyaaneef ergamee Oromoo goolessuun fincila diddaa gabrummaa itti nu cimsa malee of duuba nun deebisu jechuun ibsa ejjennoo baafatanii qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaaf godhamu jabeessanii itti fufaniiru. Yuunivarsiitiileen Amboo, Haramayaa, Madda Walaabuu, Dirree Dhawaa, Bulee Horaa fi Adaamaas bifuma wal fakkaatuun itti fufaniiru. Qabsoo barattoonni kun gaggeessaa jiran qeerroon bilisummaa ni dinqisiifata. Qabsoo walabummaa Oromiyaaf godhamu kamiifuu ulfina guddaa qaba. Bifa danda'amu hundaanis cinaa dhaabbata. Muktaar Kadir koloneeffattuu wayyaanee shororkeessituu mirga qabeettii gochuuf carraaqaa jira. Hunda caalaa immoo fincilli diddaa gabrummaa barattootaa fi uummataa kun filmaata bara dhufu wajjin wal qabatee waan isaan yaaddesseef gamanuma barattoota kana naasisuu fi jiilchuuf gochaa gara jabeenya ilmaan Oromoo irratti fudhachaa jira. Hidda malee xannachi hin dhiigu akkuma jedhan Muktaar dhalootaanis uummattoota kibbaa keessaa waan ta'eef yoo fedhe gara uummattoota kibbaa dhaqee haa dorgomu malee Oromiyaa keessatti dorgomuus ta'e taayitaa uummataa hamma kana qabachuuf mirga hin qabu. Kanaafuu uummanni Oromoo godinaalee hunda keessatti argaman gibira mootummaa wayyaaneef hin kaffallu jechuun fincila diddaa gabrummaa kanarraa qooda fudhachuun of dura tarkaanfachiisee barattoota ilmaansaa fi qabsaa'ota qabsoo walabummaa Oromiyaa gaggeessaa jiran cinaa akka dhaabbatu qeerroon bilisummaa cimsee dhaammata. Hidda malee xannachi hin dhiigu. Qeerroo bilisummaa fulbaana 5 bara 2014. Kuni barudine
tambola baate bosona kunola rede. Kunni barudi lagana kunni barudi lagana kunni barudi. Badda Finfinnee galuudhaaf kunni Oromoo tambola baate bosona kunola rede. Kunni barudi lagana kunni barudi lagana kunni barudi. Badda Finfinnee galuudhaaf kunni Oromoo tambola baate bosona kunola rede. Yes, Qophiin keenya waliigalaa kanumaan raawwate sagantaa biroon hamma wal arginutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof. Gadaan gadaa bilisummaati.